harka fuunee akka mooltan dhaggeeffattoota reediyoo Jaddartirroo oduu waliin ana Abdataa Bareentooti. Abdiilleen pirezidaantiin naannoo Somaalee mootummaa federaalaatiin to'annaa jala ooleera. Deeggartoonni Abdiillee akka biyya jeeqaa jiran dhagahameera. Abdiilleen akka waan naannoon Somaaleef dandeesse Itoophiyaa irraa fottoquu dandeessu fakkeessuun ajaja diinotaa TPLF fi galmaan gahuu kan barbaadu Abdiilleen to'annaa mootummaa jala galeera. Arra ganama Abdiilleen haasawa bilbilaan jeneraala TPLF wajjin godhe kan isaan jalaa miliqee bahe irratti jeneraalota TPLF akka weerara mootummaa federaalaa irratti banan akkasumas lola gama weerara biyyoolessatti akka jijjiiran irratti akka wal mari'atan dhagahameera. Abdiilleen gocha suukanneessaa ilmaan Oromoo irratti hojjechuun kan hiriyaa hin qabne. Abdiilleen arrallee deeggartoonni isaa ilmaan Oromoo kan Jijjiga keessa jiran saamuu itti fufaniiru. Abdiilleen dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaan kan dhangalaase akkasumas miliyoonan kan qe'ee isaanii irraa buqqisee fi kan qabeenya ilmaan Oromoo hammana hin jedhamne saame kaanis mancaase arra to'annaa jala ooluun waan hedduu nama ajaa'ibsiisu. Akkasumas deeggartoonni Abdiillee ummata walitti buusuuf barbaadan kun bataskaana tokko gubuun akka sabni achi keessa jiran amantiidhaan walitti bu'aniif jecha guban ta'uu dhagahameera. Akkasumas saamichi hammana hin jedhamne ummata saba Somaalee hin ta'in irratti geggeeffamaa akka jiran maddeen keenya achirraa nuuf gabaasanii jiru. Akkuma torbaan tokko durallee hoteela ilma Oromoo kan Crown jedhamu humni Abdiilleen ajajamu cabsuun meeshaa fi qabeenya manicha keessa jiru akka saaman gabaasuun keenya ni yaadatama. Majlisni seeraan alaa hajjaajota qarshii 98 kafalanii gara Madiinaa deemaniin nyaata maallaqa keessaniin nyaadhaa jechuun hajjaajota dararuu akka eegalan ibsameera. Hajjaajotni qarshii 98 kafaluun gara Madiinaa deeman maallaqa mataa isaanirraa nyaata akka nyaatan akka itti himame gabaafameera. Majlisni seeraan alaa gatii hajjii bara kanaa ol kaasuun 98,800 gochuun hawaasa musliimaa saamuuf qophii guddaa taasisaa turanis waamichi ulamaa'ota biyyattii hanga majlisni seeraan alaa taayitaa lakkisuun gatii hajjii gad bu'uutti hajjiin bara kanaa akka hafu dabarsaniin hawaasni musliimaa hajjii bara kanaa deemuu irraa akka of qusate ni beekama. Haaluma kanaan hajjaajotni gahaa karaa majlisaatiin hajjii gochuuf galmaa'uun waan dideef majlisni seeraan alaa hanga hardhatti kottaa galmaa jecha akka jiran hubatameera. Haa ta'u malee majlisni seeraan alaa hajjaajota muraasa maallaqa guddaa kafalanii gara Madiinaa deemaniin nyaata maallaqa mataa keessanirraa nyaadhaa jechuun dararaa akka jiran dhagahame. Akka gabaasni keenya kana achirraa nu ga'e ibsutti magaalaa Jijjigaa keessatti deeggartoonni Abdiillee Heeggoo jedhamuun waamamu magaalattii keessatti qabeenya saboota biraa saamaa jiraachuun dhagahameera. Deeggartoonni Abdiillee fi Liyyuu Haayilii Somaalee qabeenya saboota biyyattii biraa magaalaa Jijjigaa keessa jiruun saamaa jiran baankii Gamtaa Oromiyaa fi baankiiwwan dhuunfaa biroo saamamaa jiran jechuun dhagahameera. Namoonni keenya naannoo san keessa jirtan